keenya chaanaalii dhuftanii ji'a tokkoof addaan fagaannee turree baay'ee wayyaanneerraa baga nagahaan walitti deebine isiniin jecha adda kunoo waan isin jalaa badeef isin kiisuuf nyaata mi'aa nyaata fedhii nyaataallee namaa dabaluu kitfoo adda ta'e tokko kitfoo mi'aa qabadhee dhiyaadhee jira. Kitfoon kun ka amma jedhamu biyyatti tibiit jechuun beekamaa. Asitti ammoo anammoo kitfoo fayyaaf ta'u kitfoo adda ta'e jedhee qabadhee isinii dhiyaadheera. Haala salphaa ta'een mana keessanitti hojjechuu ni dandeettanii. Wantootuma manaa qabnuun hojjetannaa. Kanaaf adda isa hojjedhaa isinitti agarsiisa. Obsaan na hordofaa. Duraan dursee ammoo wantoota hojii kanaaf nu barbaachisu isinitti ka agarsiisu ta'a. Garuma sanitti haa deemnu. Foon kitfoo shunkurtii diimaa qullubbii mixmixaa qaaraa mixmixaa daakkame kororimaa sooqii dhadhaa meeshaa itti qopheeffannu jechuudha. Kanattis qopheessuu ni dandeenya. Nyaata baay'ee mi'aawu amma gara hojii deemna. Harkaan yoo murre bareedaa qaqadhisnee harkaan murra jechuuf. Akkuma argitanii mixmixaallee sirriitti bulleessee mureera qullubbiillee shunkurtiillee foon ammoo durumaan muramee foon qophaa'ee jiru. Kanaaf amma kallattimaan gara hojii deemnaa. Sirriitti ilaalaa akka salphaa ta'e mana keessan teettanii nyaata hojjechuu dandeettanii nyaata mi'aawaa nyaata yoo waasi dhukkufatallee kana godhattanii fedhii nyaataa isinii banu. Kanaaf sirriitti hordofaatii ilaalaa beekumsi akkuma mana garagaraa. Duraan dursinee dhadhaa buufnaa ittaansinee ammoo kororimaa. Kun akkuma argitanii sirriitti itti bu'uu qaba. Kun sooqiddaa. Mixmixaa.
foon keenya itti buufna jechuudha. Waan sadiitu itti seenee dhadhaa duraa itti buufna, achi itti aansinee korormaa, itti aansinee mixmixaa, soqiddaa, amma immoo foon buufna jechuudha. Foon hin bilcheessinuyyuu akka labbiitti goona. Dheedhiin indoo namaaf jenneeti malee dheedhiin ta'uu ka qabu. Baay'ee mi'aa. Bilchaachuun qabu diqquma ho'a jechuun maxibashaan keenya. Amma gara dhumaa geennee jirra. Mi'eessituu dhumaatiitu itti buufatama. Qullubbii adii, shunkurtii diimaa, mixmixaa qaaraa kan itti buufnee kaanee waliin geenneetuma baafna jechuu guddaa hin turru. Ibiddi dhaamee jira, ho'aan jiruyyuu xiqqooma maxibashaan keenya ho'uu qaba. Maaliif dheedhiin mi'aa jechuu nyaanni kuni labbi gochuullee hin dandeettan garuu seera nyaataatitti foon dheedhiin ka ta'uu qabu. Baay'ee nyaata mi'aawu, nyaata waan mana jiruun hojjetannu jechuu. Baay'ee namatti ulfaatu, shunkurtii keessa murannee, foon murannee ka nyaannu. Nyaanni kun qofaafis nu gargaara, koronaafis nu gargaara, fedhii nyaataallee nu dabala. Yoo nu jibbisiisellee akka nyaannu nu taasisa. Jecha kiyya qofa osoo hin taane isinis hojjedhaatii ilaalaatii koomentii jala nu barreessaa. Nyaata baay'ee jaalattanii nyaata akka salphatti dafee isin dhaqqabu beelaafis wanti yeroo namarraa fudhatu hin jiru. Kanaaf baay'ee jaalattanii nu kunoo nyaataa jirra, fayyinee jirra. Torbaan haga nyaata biraatiin walitti deebinutti torbaan bareeda, torbaan gaarii isiniif hawwina. Baay'ee galatoomaa waan nu waliin turtaniif. Garuu hawwaa hinaafaarra warra biraa irratti warri biraa wal jabeessaa, isinis nu jajjabeessaa. Wanti keenya guyyaa tokko isin dhaqqabaa. Baay'ee nagaatti.